Waggoottan muraasaas biyya keenyatti qaala'insi jireenyaa hammaachaa dhufuun lammiilee hedduu rakkoo hamaaf saaxilaa jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti hayyuu dinagdee kan ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Axinaaw Alamuu qaala'insi jireenyaa kun immoo daballii gatii hin malle fiduu kan danda'u ta'uu himanii maallaqni baay'een bittaa meeshaalee xiqqoof ooluun isaa fi meeshaalee hundatti gatiin dabaluun qaala'insa jireenyaa jedhamee kan waamamu ta'uu dubbatu. ላይ በሁሉም እቃዎች ላይ የሚመጣ የዋጋ ጭማሪ ነው። Dabaliinsa gatii meeshaalee hundarratti taasifamuudha. Tokko irratti dabalee tokko irratti kan hidhatu yoo ta'e qaala'insa hin jedhamu. Qaala'insa gatii kan jedhamu hunduu walqixa walfaana yoo ol ka'eedha. Gatiin hunda walfaana ol ka'e jechuun immoo kana waliin baay'inni maallaqaa jira jechuudha. Dabaliinsa gatii fi qaala'insa jireenyaaf wantoonni sababa ta'an hedduu ta'uu kan kaasan Dr. Axilaaw sababiin inni guddaan immoo imaammata maallaqa biyyattii waliin kan wal qabatudha jedhaniiru. ነጋዴዎች ወይም ሻጮች ከፍ ያለ ዋጋ ይጠይቁበታል። Daldaltoonni yookaan kanneen gurguran gatii olaanaa gaafatu. Hawaasni ammoo kana kanfalee kan fudhatuuf maallaqnis faana ol ka'eera jechuudha. Dhimmi imaammata maallaqaa waliin jirus isa kanaadha. Osoo maallaqni hin jiru ta'e hangi maallaqaa bara kana itti fayyadamaa jiru hanga bara darbee osoo ta'e qaala'insi jiraachuu hin danda'u. Garuu namoonni muraasni bitachuu hin dandeenye ni miidhamu. Garuu gatiin hundi akka dabalu hin ta'u. Sababiin isaa maallaqa waan hin qabne bituu ni dhiista. Qaala'insa jireenyaa kana to'achuuf mootummaan gahee olaanaa ba'achuu qaba kan jedhan hayyuun dinagdee kun kanaan alattis mootummaan nageenyaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessuun uummanni yeroo isaa hundaa misooma irratti akka dabarsu taasisuun tarkaanfii murteessaa ta'uusaa dubbataniiru. ዋናው ስራው የገንዘብ ስርዓቱን ማስተካከል ነው። ስለዚህ የናሽናል ባንክ ወይም ብሔራዊ ባንክ የራሱን ስራ መስራት አለበት. Hojii guddaan sirna maallaqaa sirreessuudha. Kanaafuu baankiin biyyaalessaa hojii mataa isaa hojjechuu qaba. Yaa'insa maallaqaa to'achuu danda'uu qaba. Tokkoffaa liqii hir'isuu, lammaffaa reettii dhalaa dabaluun ni danda'ama. Namoonni baay'een wantoota barbaachisoo hin taane irratti akka wal hin saamneef qonnaaf liqeeffatanii kanneen gamoo ijaaranii fi VAT bitanii fi biyya piroojektotni garaagaraa keessatti hojjetaman keessatti wantoota barbaachisoo hin taane liqii kennuun maallaqni gara dinagdee keessa galuu akka dabalu taasisa. Garuu dinagdee keessa akka galaniin immoo oomisha gahaa hin baasan. Kanaafuu imaammata dinagdee kana sirreessuu waan tokkodha. Lammaffaa hanqinni akka hin uumamne taasisuudha. Hanqina numa mataa keenyatu uuma. Baadiyyaatti namoonni hedduun buqqaanii jiru. Kun immoo hojii hin hojjetan jechuudha. Sababa kanaan immoo dhiyeessinni hir'ata jechuudha. Nageenyaa fi tasgabbii fiduun oomishni bakka tokkorraa gara bakka biraatti haala salphaa ta'een akka socho'u taasisuu fi sirni wal dorgommii akka uumamu taasisuun yoo danda'ame qaala'insa jireenyaa to'achuun kan danda'amu ta'us Dr. Axilaaw Alamuu kaasaniiru. አምራቾች ሁልጊዜ ዋጋ እንዲጨምር ይፈልጋሉ። ተጠቃሚዎች ደግሞ ኮንሱመርስ ሁልጊዜ ዋጋ እንዲቀንስ ይፈልጋሉ። Oomishtoonni yeroo hunda gatiin akka dabalu barbaadu. Fayyadamtootni immoo gatiin akka gadi bu'u barbaadu. Kana furuun kan danda'amu sirna wal dorgommiin dhiyeessitoota fi dhiyeessitoota gidduutti itti fayyadamtoota gidduutti haalli uumamuu danda'u yoo jiraatedha. Gabaan wal dorgomee hawaasaaf wantoota ni fayyadu jedhurraa ni gaha. Gabaa bilisaa jechuun gabaa dorgommii qabu namoonni dhuunfaan filannoo isaanii fi dandeettii isaanii keessummeeffamuu kan itti danda'an ajaja mootummaan kan ta'uuf osoo hin taane ofiin haalli isaan bittaa fi gurgurtaa itti gaggeessan yoo jiraatedha.